الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لو توت سجدتاتي بأفريقيا لا سجدتا كينيا كون اتفوفا سجدتان أما كبرني دبتا جركوني متدوري مساعدة وأي أجرتي إسلامني هيرف سيرك يسات أجرتي جدو قالوا إنك أبو دبتا توري أكما أسين سيدي وليد حسا توري جدو قالوا وني دبني جر إسلامني heera fi seera keessatti wanni inni dhorgu waan nama miidhu wanni hundinuu wanni inni dhorgu waan ilma namaa kana miidhu wanni agartee inni baqqaasisuuf waan isaa bu'aa qabu halaala isaa taasisuuf waan bu'aa qabu jennee dubbannee jirra maalifiini rabbittuun kaahee shari'aa kana nama kanallee kan uume isattuun uume waan isaa bu'aa qabu hin beeka waan isa miidhulleen akkasuma hin beeka waan kanarratti dubbannee kana keessatti jiddugalummaan heera fi seerri islaamaa qabu maatii tokko walakkatti akkamitti akka jiraatan akkamitti waan isaanii bu'aa qabu waan isaanii agartee faayidee gammachuudhaan jiraachisuu danda'u tokko kanarratti dubbataa turre boqonnaan dura dubbii jalqabdee turte itti fufaa dubbii jalqabdee amma asitti waa'ee tokkoffaa amantaa islaamaa keessatti waa'ee maatii keessatti illee giddu galeessa jechuudha seera feerri isaa yookaan seerri isaa waa'ee maatii keessatti giddu galeessa giddu galeessummaan isaa waa heddurraa beekama jechuudha tokkoffaa namoonni hedduun yookaan immoo seerri addunyaa kanarra jiru hedduun isaa dubartii lama fuudhuun dhoorgan takkaa ol jechuu walii galatti lama yoo jenne lamaa oltu jira takkaa ol fuudhuun dhoorgan amantaa islaamaa keessatti immoo hin baqqaasisa amantaan islaamaa kun ifaan ifatti jechuudha amma amantaan islaamaa yeroo gartee dubartii lama takkaa ol fuudhuu baqqaasisu kana giddugaleessummaa qaba akkamitti giddugaleessummaa qaba jennaan tokkoffaa afurirran dabarsitu orgamaadha iddoo tokkotti dubartii tokko yeroo tokko keessatti odoo hundi sii jirtu afurirra dabarsuun qabdu warri duraanii jechuudha dhibba fuudhaa 20 fuudhaa 30 fuudha amma kanarratti gaaf tokko wanni argee miidiyaa tokko irratti argee gurbaan tokko biyya Afrikaa keessa biyya kana jiruun barbaadani biyya san keessatti jaartolee 83 fuudha jaartolee 83 fuudhee ilmaan 200 fi meeqa qaba ilmaan irraa argatee wanni jechaadha agartee waan akkasii sanillee islaamni agartee akkasillee walitti qabsiisee waan afurii ol hin tarsiifne jechaadha akkamii amma giddu galeessa akkamii beekamaree tokkoffaa afurii ol dabarsuun hin ta'u lammaffaa immoo ati takka mirga keeti yoo takkittii sanii ati isii ol horadheen danda'u yoo jette takkittii sanii ol illee dabarsii lakki fuudhisiin hin jedhu ka biroo immoo maal jedha warri biroo yoo kumaatamaan dhibbaan namni warri biroo fuudhu ka biroo immoo gartee ka takka malee taatu jedhee takkittii sanirratti si ajjeesu jira jechuudha maarri amantaan islaamaa maal godhe laa yoo dandeette haga afuriin dandeettaa sanirra dabarsuun dandeettu haga afurii sii taa jedhee giddu galeessa ta'e jechuudha amma asirratti waa'ee amma afur godhuu sadi godhuu yookaan haga lamallee tokkollee fuudhuu kana keessatti islaamni illee daangaa kaahee jiranatti fakkaata rabbiin wa in khiftum allaa ta'dilu fawaahidatan jedhee rabbiin dubbate jechaadha yoo namni tokko sodaate takka oli fuudhee lama fuudhee jidduu isaanii wal qixaan agartee oduu tokkolleetti gara tokko dabee hin miine oo nan jiraatu hin danda'u kan jiru taate rabbiin tokko sinii wayyaa jedhee akkasitti kaasee nama ammoo agartee tokko olillee fuudhee jidduu isaanii wal qixan godhin nabiin alayhi salaatu wasalaam hadiisa keessatti illee dubbatanii waan akkasii ibsan mee kanallee nu ibsita maali mee diiniin islaamaa yeroo lama sadii afur jiru kana kaayoon jiru maali kanuma waliin dubbe ammaan dubbadde namni tokko oli miidhaaf yoo fuudhellee waan wanni jiru kanarratti dubbannee kaayoon isaa maali jechuun namni tokko lama yeroo fuudhu sadi yeroo fuudhu kaayoon sanirraa maali namni wal dhaballee namni inni kun agartee nama takka waliin jiraatu hin dandeenye jira nama takka waliin jiraatu hin dandeenye jira lammeessaa immoo agartee baay'inni dhiira fi durballeen yeroo waliin madaallee jira waan akkasii sanillee irraa nu dubbadda amma asitti tokkoffaa ilaalchanu eega waan tokkoffaa wanni gartee bu'uurri jiru islaamni qabu waan islaamni jedhe odoo wanni inni jedheef illee wallaalame nu qabatu malee wanni nu goonu hin jiru fakkeenyaaf islaamni maa tokko ol baqqaasise
eega bakka se qabatu malee wanni inni irraa gaafannu tokko hin jiru garuu yeroo tokko beekuu dandeenya waan kan yeroo tokko beekuu dandeenya kanu beeynu gabaabaa ta'e kanu jala dhokatetu guddaadha baay'eedha ka ganaa dhufu ka ammallee adada yeroon dhufuun dirree bayaa jirutu jira kanu beeynu irraa tokkoffaa waa baay'eedha sun tokkoffaa namichi tokko dubartii takka fuudhee ilma yoon argatin maal godhuu qaba isii tana ari'ee isiin badhee keessa haa deemtu ta biraa fuudhuu qabamoo isii tana gartee isiillee ofitti qabee ta birollee fuudhee sanirra ilma argatee jara kana lamaa waliin nagayaan tasgabbiidhaan jiraatu caalamoo waliin turee geessee akka meeshaa moofaa tokkotti badhetti darbee biraa deemutuyyuu barbaachisa kunillee wanni keessa ilaala ammallee immoo namni dubartii fi dhiirri humna keessatti waliin qixxaayan namni dhiiraa fakkeenyaaf dubartii takka olitti hajamuu danda'a namni kun yeroo san deemee haga bootaa biroo deemee bootaan taane deemee lola adda addaa tasgabbii biyyaa balleessu seerri beekee ta biroo eda'atee ta biroo tana wajjin ta duraanii wajjin taa'ee karaa seerri beekun jechuudha taa'utu caalamoo deemee waan gara biroo deemee eegas immoo lola adda addaa waan rabbiin birallee tasgabbii uummatallee balleessu godhuuf caala tokko kunis lammaffaa akka gartee warri ulamaa'in warri saayintistoota jedhanitti uumamumaan gartee haywaan ammanami ka jennu kuni wattee gartee wanni namni irraa uumamu kuni yeroo baay'ee ka dubartiitu irra nagaa baalleedha isatu irra hedduudhallee isatu irra nagaa baaya carraa gartee dubartiin uumamuutu irra guddaa carraa dhiirri uumamuutu irra jechuudha kuni maal godharee lakkoofsa dhiiraa maal godha lakkoofsa dhiiraa gadi buusa lammaffaa immoo dhiirri lolatu jira lola kanaaf saaxilaman lola kanaaf yoo saaxilamanii jedhan hin dhuman hedduun isaanii hin dhuman amma maaltu dhuferee asirratti yooma uumamallee dubartitu irra hedduu lammaffaa lolaltillee hin dhuman sadaffaa immoo namni gartee yeroo hunda karaa bineensi jiru keessa deemee hin daldalla jedhu namni biyya biroo deemee jedhee huuratti du'ee waan maatikii jiraachisa namni jedhu dhiira baay'inaan yoo yeroo tokko dabree argame malee garuu beekamaan nama dhiiratti kan hunda irratti namni dhiiraa du'uudhaaf baay'ee saaxilama jechuudha. Wanni isaa sadarkaa guddaadha waan miidhaa carraan inni gartee miidhamuuf qabu guddaadha. Tayyib eega kun hundi argame eega dhiirri gabaabaadha jennee walii galle hedduu miti jennee walii galle dubartiin baay'atuun hin parsantiin isaanii hin guddatu. Amma kana lamaan dubartiin maan haa filattu nuyi miti. Dubartiin hin filattu waan akkana. Dubartii maan haa filadhaa jennaan. Hin filatan. Akkamitti mee isini obboleettii tee wajjin obboleettii jechuun akka obboleettii namummaa dubartummaatitti nama tokkotti heerumtanii isa kana wajjin nagayaan nama lama taatanii isa wajjin jiraatutu caalamu isiin tun takkitti maqabattee namni shan yookaan namni sadii badhetti hafee namni sadii kun akkasitti urga dhalaterra osuma namni dhufee na kadhata jee hulaa subii fi galgala laaluu akkasitti umriin isaa jalaa dhume kamtu caala nama biraattu na kadhata hoo jette namni biraa kun lolatti dhumaa jira kun uumamaanuu diqqaadha saabate namni hin jiru jenna carraan atti filattu kan wanni dhagaa ishiin amma akka heerumte carraan ishii beekamaadha hin barbaaddu kan hin heerumin osoo hin heerumin dura filatuu hin dandeessu garuu carraan itti dhufe hin gatu inni jee rakkoon dhufu ni jira. Murtiin akka uummanni kennama himakutti murtiin hiyyeessaa muran dureessallee hin dhaqqabdi jedhan yoo ati har'a akkasii filattee rabbi ilma sii kenne mucattiin teetillee bor akkasuma rakkatti yoo kaata biraa bira argattee isiin kalammataattu dhufaa fi rakkoo akkanaattu jedha ammallee asirratti wanni shari'aan kennu kuni yoo zamanni hunduu dhufe walumaan deema malee inni jalaan socho'u wanni jenneef ammanu ummata gartee waliigaltee addunyaatiin maaliif waliigaluuf jecha shari'aa achirratti deebisuun qabnu isaanu amma itti dhufan amma aydura itti dhufanii jiran lola addunyaa lammaffaa fi tokkoffaa keessatti lolli gale san keessatti jarmaniin keessatti miidhamni guddaan ga'ee namni dhiiraa likkii malee dhume
isaan biratti duraan hin ta'u lama fuudhuun takkaa ol jechuudha takkaa ol fuudhuun hin ta'u booda namni dhiiraa hin saabatee dubartii waan godhan hin wallaalanii dubartiin ofumaa kaatee hiriira bayanii gaafatan namni tokko oli namni tokko takkaa ol fuudhuu qaba maaliif namnummaan tokko gartee dhiira tokko wajjin jiraatee dubartiin kun muluu lafatti yoo hafe badii baay'ee argama tokkoffaa biyyuun amma yoo namni tokko lama fuudhe namni tokko yoo lama takkaa ol fuudhe biyyi sunillee ka dhume suni bakka buufatuu danda'a nama horuu danda'a fakkeenyaaf namni tokko dhiirri tokko dubartii lama yoo qabaate yeroo takkatti mucaa tokko argatuu danda'a jechuudha baay'inna biyyallee hin eda'an tokko dubartii lafatti hafte kanallee ammallee dubartii lafatti hafte kanallee nama isaaniif dhaabatu nama isaan gargaaru nama wajjin dalagatan ni argatanii akka abbaa warraatiif haadha warraattillee wajjin jiraatuu danda'anii eegasii maal godharree ofumaa deemanii huntaa jedhan haa jijjiiramu jedhan amma deebi'anii horanii deebi'aniitiin namni baay'atee jennaan amma immoo waan san dagatanii addunyaan hundi isaanii dhorgan waan akkanaa kana kanaafuu kuni gama yoo gama ma'naatiin gama gartee gama aqliitiin gama beekumsaatiin yoo laalle wanni shari'aan jedhe kuni namni mormuu danda'u hin jiru. Jarmaan keessatti osoo taane hatta asitti illee Afrikaa keessatti biyya Nigeeriyaa keessatti ji'a sadiin dura dubbisaa turre magaalaa Dibbii Kaanuu jedhamtu keessatti bahanii daldaltoonni hin heerumin gara 30 ol yaa'anii abboo nu heerumsiisaa mootummaa bira dhaqanii mootummaa bulchaa gartee magaalichaa bira deemanii nu heerumuu barbaanna waa tokko hin barbaannu isaanirraa akkuma heerumnu ummata gartee dhiiraa kana nu kakaasaa nu haa fuudhanii waan akkasii jedhanii isaanillee dubbatanii jechaadha. Sunillee bu'aa isaanii qaba jechaadha nu yoo akkasitti dubbanne isaan filatuu danda'anii waan akkasii wanni jedhuu danda'anii jechaadha. Namni kun akkana islaamni walakkaadha namni tokko yoo takka walillee jiraatuu hin dandeenye dabalatuu barbaade keessafuu namni gariin agartee nama qabeenya guddaa qabu taha qabeenya isaati sanii waliin agartee bakka biroollee deemee dalagaa qabaata taha bakka sanittillee agartee inni yeroo baay'ee jiraata taha lama sadii isa barbaachisa fuudhuuni islaamni sanillee akkuma dandeettii isaatiif isaaf waan matee jechaadha akkuma inni ragbaa isaatiin kajeelluma isaati kana kanaaf yoo dubbanne jechaadha. Kana keessatti islaamni baada fuudhamee namni kun agartee fuudhee intala nagahaa filatee ka diini qabdu filatee ka agartee duniyaa isallee qabdu duniyaa isaatti suuf filatee ka agartee akhlaaqallee qabdu haala bareedaa qabdu agartee haala nagahaatiin isaa waliin jiraattu yoo inni dallane agartee isa agartee jaalachiiftee hin dallanin jetteen yoo ofiifillee dallante innillee akkas je'eeni ka agartee yeroo inni deemellee of tissitu waan badii hin dalanne intal akkasiisan haa filatu jee islaamni kaahee waan adda addaatiif kaahee saniin booda namni tokko baada fuudhee lama haa fuudhu sadii haa fuudhu afur haa fuudhu takka haa fuudhuti baada sanii yoo waliin jiraatuun kun rakkoo tahe namni tokko waliin jiraatu dadhabuun bar hin jira jiru namaati kun namni haalli tokko wal madaaluu dhabu jira haalli isaanii yoo tokko hin tahin yoo agartee bareedumni isaanii tokko hin tahin yoo ka agartee innilleen itti boone gosa isaatiin qabeenya isaatiin agartee itti boone waan adda addaatiif namni waliin jiraatu yeroo dadhabu diiniin adda addaadha yookaan agartee warri agartee amantii adda addaa qaban agartee amantii islaamaa malee gariin kan dhorgu jira gariin kan wanni jiru jira islaamni mee amantaa sanii waliin yoo laalshifne namni tokko baada fuudhee maatii isaatti waliin jiraatu dadhabe maal haa godhuu jira islaam amma sitti jiddugalummaan heerri islaamaa wanni amma sitti heera keessatti seera keessatti jiddugalummaan islaamaa namni tokko yoo fuudhee waliin jiraatu dadhabe mala godhee jechuudha akkas wayita mala godhu kan ammoo namummaa ilma namaa kana rakkoo ilmi namaatirra argamu kana beekee rabbi waan kana godhe jechuudha namoonni gariin kana laalan jihaa kana bas dubartii takka fuuteemi gadhiisuun hin ta'u jedhan walumaan duuta haga feete yoo jiruun sitti hadhooftee manuma osseenuu si jibbisiisee wal fixurra jechuudha ala deemi malee amma namni gariin manuma kaseenuu jibbu jira jireenni itti abbo hin galtusi oo jaaniin eessattan gala manni hin jirtu jaa mana keessa yoo hin gale rakkoo birannatti dhufa raahaa goonaa nurraa callisaa asitti boqannaa fudhataa jirra yoo galle mataan warri mataan nyaatanii ka jedhu jira akkas warri sunniin amma amantaa biroo keessatti fakkeenyaaf
warra gadhiisuun hin ta'u jedhu jira warri gariin immoo lakki gadhiisuun hima ta'a garuu yoo isin waan guddaa dalayde malee gadhiisuun hin ta'u jedhan akka badiifa agartee sagaagalummaa yookaan immoo walqunnamtii seeraan alaa nama birooti waliin yoo ishiin walqunnamtii seeraan ala taate malee goote malee jedhanii jabeessan gariin homaan jedhan amma kanarratti itti deebina wanni kun waan guddaadha waan barbaachisaadha hawaasa ibsuuni boqonnaan booda itti deebina daawwattoota keenya boqonnaan booda deebina walitti fagoo hin deemina hanga sanii nagahan nu turaa sin jedha salaamu alaykum